Hordoftoota kiyya hadha maangoo jedhee dhufe maangoo kun waa hedduu walitti daakanii walumaan haa ilaallu. Akkanatti suuta gogaa isii gubbaa kaafadha. Akkanatti kaafadhee booda xiqqeessee cicciradhe wantoota walitti daakaman isinitti mul'isu walumaan haa ilaallu. Akkana gubbaa haqadhaa xiqqeessee maangoo waliin hin jiru waan ta'eef. Akkana xiqqeessee gurgurtataa jira. Sirriitti xiqqeessee gurgurtadha jechuudha. Kopi irratti gurgurtadha jechuudha.
kunoo akkanatti qopheeffadhee jira. Wantoota baay'ee walitti daakama. Kana didikkeessee kun gogaa isiirraa kaasee akkanatti kun didikkeessee jira. Wantoota baay'ee walitti daakama. Nyaata filatamaadha. Kunoo akkanatti qopheeffadhee jira. Biskuutii illee akkanatti tumee qopheeffadhee jira. Kun hundi walitti makama. Biskuutii mataa ijechuu akkanatti bulleessee qopheeffadhee jira. Maangoos akkana jajjalee qopheeffadhee jira. Kun kana fakkaata akkanatti walitti daakuuf ta'a. Kama ta'e bulleessitan jechuudha biskuutii. Kunoo asirra maangoo burcuqa nuusiin taraa walakkaa taraa qopheeffadhee jira. Qoosxaa isa lamaa qopheeffadhee jira. Kunoo isa lamaa qopheeffadhee jira. Kun biskuutii daakamaadha. Kireem karameel tokkicha qopheeffadhee jira. Kireemii tokkicha qopheeffadhee jira. Kunoo kana fakkaataa kanaan walitti dabee makiinatti daakuu heeda. Nyaata filatamaadha. Waliin haa ilaallu. Kun qoosxaa lama qopheesse jechuudha. Qoosxaatti naqachuutti jira. Qallaatatti jechuudha. Akkanatti gisu tokko walitti daaka jechuudha. Walumaan haa ilaallu. Nyaata baay'ee filatamaadha. Kana asirratti naqataa jira. Amma diriiruu itti naqataa jira. Kun kireem karameellaadha. Wajjin booda. Daakadhee fixadhee jira. Kana fakkaatee kun akkana walitti daakame. Kun amma sinii kana naqadhee jira. Kun akkanatti qopheessee jira. Kun maangoon akkana fakkaataa xiqqeessee kukutadhee jira. Akkanatti amma biskuutii gubbaatti naqadha. Biskuutii buticha jechuudha. Kun akkanatti gubbaan naqataa jira. Walitti daake jechuudha. Guddisanii gubbaa naqatan rakkoo hin qabu. Booda fireesarii keessa galchata waan ta'eef hin goggoga.
kana fakkaata kun baay'ee mi'aawaa fireezarii keessa galchanii keessan jechuudha. Kun kana fakkaata hordoftoota kiyya nyaata baay'ee filatamaadha. Laayikii koomentii nu barreessaa jajjabeessaa addisiidha. Kun kana fakkaata kanatti gubbatti naqadha kun kanatti dedikeessee gubbatti qicadha biskootiidha jechuudha. Kanatti gubbatti dardaradha. Kun amma fixadhee jira. Akkanatti fireezarii keessa godha. Fireezarii keessa daqiiqaa 30 sa'aatii kun booda akkana fuutanii yoo nyaatan baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee mi'aadha. Amma xumuradhee jira. Achiin booda fireezarii keessa baasee nyaachuu qofaa. Laayikii godhaa, sabskiraayib, kooment nu jajjabeessaa, waan balleessine nu barreessaa.